afachu asini yeruma interview kan gaafi nama gaafatan ko faayisini ati gaazexeessa dhaan merukuma na dubbisu barbaada dugas hinjara na dubbisu barbaada amma kana kuno jallisinan kamisomsa jiru yero amma kanatti kuno kamadi kuntaari tokko qarshi kuma sadi maleen gurgurtan nu jechaa jiru yero taawon nufutti taawoo gatimi aannutti gurguru amma dhuguma jechara sinjiru kana qilleessa roolchitaa amati gaazexeessa dhaa dugas hinjara baay'ee tokko nuti dhagamaaronu yero taawon nufu taawon nu kana nu irrachuu qaba gatiisa sana booda moo oomishni magaalatti kan akka saamuna kan akka zayita midhaan nyaata kanneen uffata daa'imman keenya nu irrachuu qabnani sinjara dugas hinjara oo kan akka maana dubbisa taanaan ani deemu kooti inni dabarsita nana sawaan hundaayyuu kunoo misooma jallisiitiin akkatti misoomsaa irra qamadii kana xaa'oo isaa gatii mi'aaraa fudhachaa irra qamadii kana immoo yeroo oomishtaa isaa xumurree gabaarra oolchinu yeroo ammaa kanatti kuntaali tokko 3,000 waliin gurgurtanii nuun jedhanii kunoo gabaarratti rakkisaa jiru akkamitti kana ta'uu danda'a dhuguma jecha kee kana qilleessa roolchuu qabda taanaan qilleessa roolchi ati